walitti ari'u baay'een bakka jirutti waan silaa karaa nagaa achumatti gabaabatti dhaamsuu dandeenya. Qilleensatti kennine akka wanni sun dhoofu akka ibiddi sun qabatuuf haala mijeessutu jira gaafiin jiru. Malee homtuu duraan achi keessa hin jiru waan jedhu hin qabu. Inumaa'u namni waan kana sirriitti xiinxalee ofii quba qabu akka malee of eeggannoo godhuutu irra ture. Akka malee of eeggannoo haala jiru hubatee jechuudha namni waan kana godhu. Kana lachuu walitti qabnee yoo laalle malee rakkoodha. Argite waan silaa jiguu ga'e suuta ittee qabdee akka inni wayii irratti hin jignetti akka inni jiguu ga'u argite. Suuta ittee qabdee kaafta malee akkuma wannoo itti buute jiguu isaa qofa odoo hin ta'in wanni inni irratti jigu jira. Ani inni jalatti balleessu. Of eeguu si barbaachisa jechuudha. Soo sullachuu walitti dhufeeti. San bira darbee garuu waan tokkummaa Oromootii wajjin wal qabate wanni sirriitti ilaalu jira. Uummanni Oromoo wanni inni kaleessa cabeef tokkummaa dhabeeti. Kun homaa namuu raaga fedhanoo dhaqan kana wanni booda irra gaamu. Wanni immoo inni bakka kufee ka'ee ol dhaabbachuu danda'eef waan tokkummaan isaa itituu jalqabeef. Kana diinni sirriitti beeka. Soo taatee dheengaddaa kana keessatti wanni irratti aggaamame tokkummaa Oromoo irratti. Tokkummaa Oromoo irratti aggaammii dhufu jechuun Oromoo balleessuuf cabsuuf kun namuu beekuutu irreera. Bakka kaleessa inni irra ture sanii gaditti kuffisuuf kana sirriitti beekuutu irreera jechuudha. Kan hojjetame. Eenyutu hojjete eenyutu saniif haala mijeesse sana akkuma duratti inni itti ilaalle. Oromoon maalii irratti tokko ta'uu qaba? There has to be clear. Tokkummaanuu maaliin hin jedhu beekuun irreera. Wanna irratti tokko ta'uu qabu irratti Oromoon hundu amantiin odoo waliin qoodiin naannoon odoo waliin qoodiin gosa xixiqqoodhaan odoo waliin qoodiin tokko ta'uutu irreera. Amma balbalaan wanna argitu tokkummaan Oromoo amma dhiyoo kanatti handuraan hundumtuu diina jala eegee raasu. Har'a garuu achi balbala xiqqoodhaan qe'een kun kiyya asirratti natti barsiisaa ta'uu qaba. Barsiisaa ta'uu ogummaa sannan qabamoo hin qabu odoo hin ta'in barsiisaa wanni bakka kanatti hojjetamu gosa kiyya irraa ta'uu qaba. Ogeessa fayyaan ta'uu qabu gosa kiyya. Ogummaa san qabamoo hin qabu miti. Sadarkaa kanatti bakki gaditti bu'ee jira. Tokkummaa Oromoo. Kun balaaleffatamuu qaba. Cabuu qaba ilaalcha akkanaa hamaan kun. Hin jira. Maalirratti Oromoon tokko ta'u? Basically bu'uura tokkummaa isaati irratti tokko ta'uu qaba Oromoon. Amantiidhaan namni sadii dhufe taanaan gosaan namni sadii dhufe taanaan sun jiraachuu dhaboo Oromoo murteessa waan ta'eef Oromoon hundi waan kanarratti tokko ta'ee dhaabbatu qaba. Diigamuu irra hin jiru. Waan irratti tokko ta'uu qabu tokko. Lammaffaa ofiin of bulchuu isaati irratti wanni dhufu jira taanaan Oromoon hundumtuu amantii odoo hin ta'in paartii odoo hin ta'in hunduu wajjin dhaabbatee mirga kana namni itti bu'u jiraannaan lakkii jechuu qaba. Mirga ofiin of bulchuu isaa wayita itti bu'a taanaan naannoo isaati irratti. Qooda immoo inni biyya kana keessatti qabaachuuf deemu irrattis qooda akka sabaatitti qooda biyya kana keessa isaaf malu akka hundatti obboloota isaa biraa wajjin ta'e kanarrattis Oromoon tokko ta'uu qaba. Nagaa Oromiyaa irrattis Oromoon tokko ta'uu qaba. Ibiddi boba'aatii Oromoodhaaf bu'aan bu'u hin jiru. Deemsi seeraa gufatee karaan wannoo ta'ee manni barumsaa dhaabbatee achi keessa Oromoo waan argatu hin qabu. Har'a mari'achuu hin danda'a waan ta'eef. Abbaan yaada qabu yaada dhiyeeffachuu qaba. Poolitikaan Oromoo karaa nagaa qofa dhumatuu qaba kan jedhu irratti Oromoo hunduu walii galuu qaba. Paartiin siyaasaa garuu yaada adda addaa qabaachuu danda'a. Oromiyaa kophaattan baasee bulcha abbaan jedhu mirga isaati. Garuu karaa nagaa dhufuu qaba. Wanni sun waan Oromoodhaaf fayyadu tokko lama illee lakkaa'ee Oromootti mee amansiisee filatamuudha. Gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebi'aan jedhee amanu akka keenya immoo sunis tokko lama Itoophiyaa keessatti gaafiin Oromoo akka inni itti deebi'u akkana. Oromoon faayidaan inni achirraa argatu kan jennee lakkoofne walitti dhiyeessinaa hin falminaa Oromoon keenya filata.
oo kabiraa filate garuu karaa nagaatiin ta'uu qabu hundu. So paartiin tokkummaa Oromootiif tokkummaa paartiis addaan laaluun hin barbaachisa. Biyya kamittuu paartiin tokko ta'ee hin beeku. Nami gariin liberaalii ta'uu danda'a, nami gariin giddu galeessa ta'uu danda'a, nami kun sooshaalistii ta'uu danda'a. Nami kun immoo madda mariis qabatee dhufuu danda'a falaasama haaraa. Garuu paartiin immoo madda tokkummaa san diiguutiif illee ooluu danda'a. Madda tokkummaa laakki achirratti immoo waan tokkummaa Oromoo diigu ta'uun irra hin jiru. Oromoon bar waan fe'e filachuun mirga isaati. Amma tokkummaa kana fiduudhaaf paartiin tokko lallabaa oolee inni biyya bulchuu kan lallabaa oolee yookaan immoo inni dorgomu lallabaa oolee yookaan immoo qaamni biraa lallabaa oolee tokkummaan kun lallabuudhaan dhufa moo waan bu'uuraa kaahamee qajeelfama saniin itti gaafatamummaadhaan akkasitti dhufuu danda'a tokkummaan kun. Sambar jedhaarra. Tokkummaan akkitti dhufu tokkoffaa qalbii keessatti dhufu. Maaliin tokkummaan waan jedhu maaliif tolaa namuu laaluu qabu. Qalbiidha bar tokkummaa wanni nama. Malee nama harkaaf harka isaa walitti hiitee yookaan walitti qabdee addaraasha tokko keessa waan oolchiteef namni tokko jechuu miti. Eessa bakki namni tokkoomuu itti qabu. Faayidaan Oromoo eessa jiraa? Balaan immoo eessaan Oromootti dhufuu deemaa? Ka jedhu laalee namni qalbiidhaan wanni tokko ta'u. So lallabni hin jijjiiru nama. Hubannoodha bar rakkoo. Wanni irratti tokko taanu kana. Wanni immoo irraa goruu hin qabne kana. Ka jedhu sirriitti himuudha. Achirratti immoo institutionally caasaan bulchiinsaa akka nama hunda qixxee tajaajiluu danda'utti amantii fedhe haa qabaatu. Yaada ilaalcha siyaasaa fedhe haa qabaatu. Qixxee akka tajaajilutti. Manni murtii akkasiin ijaaramuu qaba. Abbaan alangaa akkasiin ijaaramuu qaba. Poolisiin akkasiin ijaaramuu qaba. Waajjirri qonnaa, waajjirri barnootaa akkasiin ijaaramuu qaba. So mootummaanii fi paartiin wadda ta'uu qaba. Mootummaan hanundaati. Paartiin garuu ammoo ate mootummaa san geggeessuu hin danda'a. Gaafa immoo biraa dhufe inni hin gadhiisaa geggeessummaa nama biraatitti jijjiirta malee hunda diigdee kanaan dhaabu. Biiroon barnootaa duruu jira. Staafiin duruu achi jira. Manni murtii duruu jira. Staafiin duruu achi jira. Argite? Akka sanitti ilaalta jechuudha. Kanaaf maaliin hubannoodha wanni barbaachisu. Rakkoon keenya waan biraatii miti. Rakkoon keenya qalbii keessa. Namni ta'ee jedhee beekumsa sitti fakkaate yookaan faayidaa dhuunfarra yookaan faayidaa murnaarra qalbii namaa micciiru jira. Oo'ee danfee uummanni gara waan isa miidhuutti akka deemu an godhu jira. Waan kana uummanni hubatee akka irraa hin dhufeef gochuu hin barbaachisa. Hubannoodha waan ta'eef ijoon dubbii. Amma paartuma keessa odippuma keessaa jiru. Tokkummaan cimaan jiraa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka paartiitti akka walii galaatti immoo yeroo darbee gaaddisa hooggansaa Oromoo paartiilee hunda walitti fidu wal qabatee marii dhimmoota haaluma yeroo kanaan kaasanii wanti irratti mari'atanii qabxiileen tarreessan jiru. Walirra duuluu waan nu qoqqoodu irraa of qusachuu waan jiru qabxiin sun achi keessa jira. Gama ODP'tiin ammas wanti barreeffamuu tokkummaa kana balleessuudhaaf ammas karaa garaagaraatiin barreeffamaa jira. Maqaalee kaasanii barreeffamoonni abalu barreessan fa'aa jedhameetu ka'a. Kun akkamitti ilaaltan isin? Akka nama dhuunfaattis akka ODP'tti. Rakkoo guddaan biyya kanatti jiru namni waan jedhan ta'u. Namni waan jedhan ta'u. Tokkummaa Oromootitti waan bu'u hojjennu. Walirratti hin duullu. Jennee fulbaana keessa irreecha duru walii mallatteessine. Kakannee jechuudha walii. Kakuu safuu maal jennee kakannee lafa goone. Amma warri miidiyaa qabus, warri paartii qabus waltajjii san keessa ture. Amma yoo televizyiinii wayii baantee ilaaltu ODP jechuun warra kaleessa nama ajjeese, warra kaleessa nama hidhe, warra baduu qabu, warra nama nyaata akkana jettee ilaalta televizyiinii abbaa qaba hin beekta. ONN ilaaluu dandeecha, OMN ilaaluu dandeecha. Paartii keenya kan ibidda keessa dhaabbate hanqina fedhees qabaatu, rakkina fedhees uumu. Qeerroo kotokkotee guddisee asiin gahe han barsiise. Hamilee cabsuu akka waan hin jirreetitti akka lakkaa'amu hojjetamaa oola. Asiin gaaddisa, asirraan immoo walitti hin duullannee waliif arrabne, asirraan immoo abaaraa hamilee cabsaa ajjeesaa qalbii akkas godhaa oolan. Paartii keenya diffeendi godhuun dirqama yoo wanni namni waan sanitti walii galuu baate.
yoo akka jennetti baanee galla ta'e wanni sun gaarii fulbaana waliif harramnee aga dheengaddaatti torban hin guunne erga nan barreessuu qaba. Barreessee jira nan barreessa ammas waan paartii keenya fi waan faallaa san deemu. Yoo dhiisne dhiisne hunduu hin dhiisne. Waliin abaa. Dhagaa walitti hin darbannu jennee bara. Dhagaa walitti hin darbannu en. Walitti hin darbannu en. Ati naqa xaqqatte ammas dhagaa. Ani taa'eetuma wallaalee nan du'a bee. Hin ta'u wanni kun. Amma fakkeenyaaf waa'ee tokkummaatti kan haasa'aa jiru. Ammas marsimitti yookiin deebii walii kennaa ooluun kun waan kaayyoo. Suni ilaali bakka gaafatamuu qabutu sitti maara bara. Amma wanni sun waliigaltee paartiiti. Waliin arrabsinuu waliin abaarruun kun waliigaltee paartiiti. Mana murtii dhattee himachuu hin dandeenye. Ufumaa walii galle malee seera biyya kanaati miti wanni sun. Kanaaf keeyyata kana cabsitee jirtaa jettee nama himachuu hin dandeenye. Namni sooshaal miidiyaadhaan sitti bobbahee hin beektatis anaan jette malee waan qilleensa irra hin hubatte hin beekta waan ta'eef sirriitti. Sooshaal miidiyaadhaan bobbahee ODP'n baduu qabaa, ODP'n gurguramee nafxanyaa galee wanni jedhamu argaa jirtu. Waliin balaaleffannu inni farrame. Namni farrame sana kana bobbaasu. Namuma farrame sana miidiyaadhaan ofiifis bayya arrabsu. Wanni ajandaan ODP'n oofu sabaaf sablammii irratti olaantummaa Oromoo fe'uu fedhee afaan Amaarinyaatiin namni dubbatu. Afaan Oromootiin immoo isuma. Ida'amuu jechuun Oromoo balleessuuf Oromummaa balleessuuf fedhee namni dubbatu namni tokko. Akkamitti akkana jettanii hin beektan. Jechuu isinirra ture. So eenyutu balleesse? Wanni kun bakka inni mana murtii itti enforce godhuu dandeenyu hin qabnetti paartii keenya defend godhuun dirqama. Paartii keenya defend godhuun. So achirratti wanna waliigalle san raawwannee jiran hin goone waan san. Namni immoo cabsee gaafa dhufu paartiin keenya akka haamileen isaa tuqamu akka miseensi keenya maal taatan jedhan nuun jedhee mana isaatitti galu sodaate gochuu hin dandeenyu jechuudha. Defend godhuun nurra jira. So akka waliigalaatitti garuu maaliif akkana gootanii walitti fidaatti nu gaafadhaa? Eenyutu maal balleessee ilaala? Eenyutu dhugaa qabaa? Eenyutu dura olola jalqabee ilaala? Eenyutu raayyaa sooshaal miidiyaa walirratti bobbaasee ilaala? Hirmuun allabbate. Itti gaafatamummaa kanaa hin fudhannu. Nuyi miti hin balleesse waan ta'eef. Abbaa balleesse immoo ofirraa ittisuu irratti immoo eenyutu maal balleessee ragaa qabnaa gabbaana jechuudha. Yoo lolli an ta'u ta'e. Baduu hin barbaannu waan ta'eef. Akka paartiitti akka nama dhuunfatittis baduu hin barbaannu. Uummata Oromootis karaan arrabsoo hin baasa innee iyyaannu waan ta'eef. Karaa warraa hin baasa innee iyyaannu waan ta'eef. Waan hunda obsine erga wannoo innee booda ati cal jedhee ammasii ooka jedhan taate kun hin ta'u. Bakka kanaatitti hin ta'u. Kana kiliir ta'uu qaba. Efreem dhumarratti akkamitti adeemamu keessattuu egereen fuuldurri akkam ta'uu qaba akka sabaatti uummannis hayyoonnis miidiyaanis qaamni dhimmi ilaallatu waan nagaaf tasgabbii kanatti hubsiisu tokkummaa Oromoo kana cimsu egeree biyya kanaa ijaaruu keessatti illee akkamiin deemamuu qabaa jedhu. Gariin Oromoo dhimma dantaa Oromoo dhaabbadhee miidiyaa ofiisaa qabaatu paartii isaa hundeeffatu daldala isaa ta'u whosoever seera taphaan taphachuu qaba. Dirree siyaasaa keessatti dantaa Oromoo kabachiisuu keessatti seera otoo hin cabsiin amma dhimmoota amma isaan kaasan irratti ilaalchisee jechaadha. Wal noodha. Because Oromoon diina tokko qofa hin qabu. Diina baay'ee qaba. Amma aangoon mootummaan federaalaa kan hoogganamu mucaa isaatiin waan ta'eef diinonni biroo aangoo isaan harkatti galfachuuf akka Oromootti isa adda baasanitti achirraa kuffisuuf hojjechaa jiran. Ammallee akka Oromootti adda nu baasanitti lola gaggeessaa jiran. Abjuun isaanii Oromoo qoqqoodamee ilaaluudha. Abjuun isaanii Oromoo siyaasa qarqaraa gaggeessu. Not the central politics jechaadha. Isa ilaaluuf fedhu. Kanaaf immoo humna namaa isaanii qabeenya isaanii sochosaa jiru. Nama kumaatamaan lakkaa'amuutu nu keessaa galee jira. Amantaa doo godhee wanta adda addaa doo godhee nu keessa jira. Maaliif nu cabsuuf? Oromoon kana addaan baafachuutu irraa eegama. Oromoon kamuu kanaafu
wal haa hubannu. Yoo qeeqas qabne daandii sirna qabuun deemnee haa gaafannu. Hayyoon Oromoo haala jiru san keessa jirus haala keessa jiru sirriitti hubachuutu irra jira. Qooda isaaniitis gahee isaaniitis beekuu qabu. Bakka jiranitti qarqara qabatanii bitaa mirga kaan garasitti harkisuu odoo hin ta'in uummanni keenya hubannoon isaa akka gabbatu faayidaan isaa eessa akka jiru rakkoon eessaan isatti dhufuu akka danda'u qorannoodhaanis dubbiidhaanis uummata keenyaaf barnoota kennuu qabu hayyoonni keenya. Lammaffaa paartilee siyaasatiifis ergaa dabarsuun barbaada. Waan Oromoon qabatamaatti argate haaluun eessayyuu nama hin geechisu. Oromoon waan gurguddaa argatee jira. Wanni isaaf immoo jira. Waan hafe argachuu qofa odoo hin ta'in waan qaban kana tikfachuun waan guddaa akka ta'es beekuun barbaachisaadha. Waan kanarratti wal'aansoo walii isaaniitiinis ODP wajjinis wal qabuun Oromoo akka sabaatitti duubatti harkisa malee fuulduratti hin dhiibu. Yaada oo qabaatan, yaada addaa oo qabaatan, yaada isaanii kurfeessanii, caasaa isaanii diriirsanii filannoodhaaf Oromoodhaaf dhiyeessuutu irra jira. Oromoon yaabbannee irra turuuf himi dharraan keenya. Oromoon uummata jabaa yaabbii dhoowwatu akka ta'u gochuu barbaadan. So humna yoo ta'an jibba irraan qabu. Garuu waan Oromoo diigu, waan Oromoo kuffisu, waan Oromoo saalfachiisu dubbachuus gochuus irraa of haa qusatan jedha. Uummata keenyaan ammoo akkan duratti jedhe. Abbaan fe'isaa dhufu, abbaan fe'isaa deemu. Wanni waa hunda caalaa isa baasu tokkummaa isaati. Gandaan qoodamu, amantaan qoodamu, gosa xixiqqoodhaan gadi bu'ee qoodamu, wanni kun kisaaraa isaa akka ta'e beekuutu irra jira. Abbaa fedhe haa ta'u nama waan kanaan deemu, namni ajandaa kanaan deemu diina isaa akka ta'e sirriitti beekuu qabu. Uummanni keenya tokkummaa isaa tikfatu bakka rakkoo mudatetti mari'atee furachuu irra jira. Keessattuu ibiddi amantaan qabatu, keessattuu akka malee hamaa waan ta'eef. Ajandaan sun ajandaa ormaa malee keenya miti. Kabiraa miidiyaadha isin. Gaafa rakkoon uumame asitti rakkoon ta'ee gabaasuu odoo hin ta'in waan rakkoo boru hin uumedhan hawaasa keessa yaada jiru, shakkii jiru, mamii jiru qorattanii ifatti baasuun isinirra jira. Abbaa dhimmi ilaalu miidiyaatti dhiyeessitanii maal inni wanni jiru asirratti uummanni gaafii akkanaa qaba, asirratti komii akkanaa jira, maal inni wanni kun kan jedhu hojjechuu qabdu. Isin qofa miti miidiyaa biraa san ta'e. Warri sooshaal miidiyaa irratti barreessus ajandaa ormaa jala deemee ajandaa diigumsaa facaasuun irra hin jiru. San eeguutu irra jira. Kabiraa uummanni keenya hubannoo akka argatu dhimma magaalaa irratti, dhimma daldalaa irratti, dhimma gurmaa'insaa irratti hubannoo akka argatu immoo hayyootaa fi uummata walitti fiddanii dildila taatanii hojjechuu qabdu. Beekumsa tamsaasuu qabdu akka miidiyaatti. Kana yoo goone uummanni keenya humni isaa ititaa guddachaa mul'achaa Itoophiyaa keessatti miti, gaanfa Afrikaa keessatti miti seenaan isaa guddaadha. Uummata guddaa, uummata jabaa, uummata sirna gadaa tolchee, uummata odoo waan ittiin wannoo qaban maayikirooskooppii odoo hin qabaatiin urjii ilaalee astiroonoomii amma namni reefu jalqabe kana inni dur beeku. Urjii ilaalee yoom akka roobe, yoom akka caamu beeku. Uummata guddaa, uummata namuu dursee qaroobe. Uummata guddaa kana qalbiin isaa guddaa, yaadi isaa guddaa hammata. So uummanni kun addunyaa irrattu uummata seenaa guddaa dalagu. An kanaan dura dalagees ta'uusaa kun waan nama shakkisiisu miti mul'ata. Akkasitti deemuun gaarii dha naman. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mariin keenya dhimmoota tokkummaa Oromoo akkasumas immoo haala yeroo irratti xiyyeeffatee kaasaatiin turree kana fakkaataa nu waliin turuu keessaniif hedduu galatooma. Keessumoonni keenyas ulfaadhaa. Ayyee ulfaadhaa.
keessanii. Affeerraa gammachuu keessanii. Teeknooloojii biyyoota Awurooppaa bu'uureffate.